Ashama jira jirtu hordoftootaaf daawwattoota gammachuu fi nagaa jaalalaaf tokkummaan rabbii bakka jirtanis na dhaqqabu har'as dambalii jaalala tokko siniin qabadhee dhufeera. Gammachuu fi waliin bohaartii gaarii qabaadhaa. Sanarraan fagaadhes hin qaari'u. Yoon akkasin barbaadanitti dhiyaachuus baadhee nan dhiyaadha jedhee yaada. Kana booda waliin itti fufna. Ambaduun fagaadhu gammachuu fi jalaa deddeemaatii like share fi subscribe godhaanis nin jedha. Har'eekaa seenaa jaalala irraa barattu irraa hubattu jedhee fi akka gorsaatti daandii itti mul'iftu tagarsiiftu jedhee yaadee seenaa obboleettii keenyaa tokko sinii qabadhee dhufeera. Gammachuu fi waliin bohaartii gaarii. Ani kanan dhaladhee guddadhee godina Jimmaa aanaa Gomaayitti. Maarree kaanis akkuma dhaladheen gaafan ijoollee ture haati kiyya kan na jalaa boqatte. Anis gaafa sirraa kaasee wal'aansoo jireenya wal qabee takka kufaa takkas kuffisuuf yaalaan har'a ga'e. Har'alleen kuffifne har'allee taatu wanti nani gara keessanitti maleef yaada koo isinii qoodee akkamiin akkan injifachuu danda'uu fi kallattii akkanatti agarsiistaniifanii. Kanaaf sinis kallattii naa kaa'an siniin jedha. Dhagaanii barattuu kutaa 5 ta'een hiriyaa qaba ture. Hiriyyaan koo kunis baay'ee na jaalata. Anis baay'een jaaladha. Hiriyyaan koo kun xiqqoo umuriidhaan na dursa. Anis gaafa takka obbaree jedhu barnoota addaan kutee gara biyya ambaatti akka imaluu barbaadu naaf hime. Waan qabu jabbii sa'aa fi wantoota garaagaraa gurguratee gara Saudi Arabiyaatti imale. Saudi Arabiyaa akkuma gaheen baay'ee osoo hin turree poolisaan qabamee gara biyyaatti diippoortii yookiin ari'amee deebi'e. Egaa anis amma gara biyya ambaa inni erga deemeetii taa'uun qabu jedhee viizaa koo hojjechiifadheen gara Saudi Arabiyaatti imale. Saudi Arabiyaas akkuma ta'ee waggaa 2 tureen deebi'e. Gaafan deebi'ee biyyatti dhufu hiriyyaa koo kanaan walitti deebine. Hiriyyaan koo kun kallattiidhaan durbummaa kiyya akkan kennuuf na gaafate. Anis eeyyamamtuu ta'een jaalalaan kenneefi sana boodas nikaa godhanne. Inniif ani amma haadha manaaf abbaa manaa waliif taaneerra jechuudha. Garuu mana tokkotti hin galle. Kanumaan osoo hin jiru takka turee jennaan gara biyya ambaatti akkan imaluu qabu ammas taa'ee murteesse. Biyya ambaatti nan imale. Abbaa manaa koo kana asumatti dhiiseen deeme. Anis amma biyya keessa jiraachaa jira. Anis achi as dalageen maallaqa jirtu isatti ergaa ture. Maallaqa jirtu kanaan mana nuuf ijaarii jijjiirama kan nuuf ta'u borii keenyaaf galaa nuuf galeessii jedheen isatti hime. Anis tole jedhee maallaqa narraa fuudha. Maallaqa narraa fuudhu kanaan garuu mana ijaaru osoo hin taane muka bitee akkuma eegaleen araada biraa keessa waan seeneef dhumarratti mukittiyyuu gurguree ittiin sigaaraa aarsuu dhugaatii garaagaraa fi caatii qaamutti gore. Anis egaa amma bakkan hojjedhu kanatti baay'ee rakkadhe. Ilmi haadha na hojjechiistu kanaa baafii galmana dhoowwe. Sana boodas ani mana sanaan bade. Gaafan badu egaa seera qabeessummaan kun irraa mulqamee seera dhabduu ta'een dalaguutti ka'e. Osuman dalagaa jiruutii guyyaa tokko nan qabamee hidhame. Sana boodas abbaa manaa koo kanaafan bilbile. Yaa abbaa manaa koo ani qabameen jiraatii boruu buufata xiyyaaraa magaalaa Finfinneetti booleetti kottuu nasi madhuun fuudhii galii hin jedheen. Innis amma sa'aatii kanaan akkamitti dhufta? Sa'aatiin kun sa'aatiitti manaan walitti qabamuu fi bunni illee funaannoo waan ta'eef amma sa'aatii kanaan dhufii naan jedhe. Ani garuu inni waan jedheef hafuu hin danda'u. Qabamee harka poolisaa waan hin jiruuf galuun dirqama waan ta'eef nan galaatii jedheen isa akeekkachiiseetti hime. Anis maallaqa liqeeffatee gara buufata xiyyaara booleetti dhufee na simatee siree qabatee mana siree na bushe. Gaafa mana siree bullu kana egaa inni maallaqa liqeeffatee waan dhufeef anis nan beela'ee garaan beelana jirti. Innis callisuu filatee anis egaa nan gaafadhee beela'een jiraatii waan nu affeerii ana silaa yoo ta'e waggaa kana hunda kana hojjedhee sittan ergaa tureetii waan nu affeerii hin jedheen. Innis ani maallaqa hin qabu naan jedhe. Maallaqa liqeeffadhee dhufe garuu ittiin siree qabanneerra wanti siree irraa hafte hin jiru naan jedhe. Anis egaa baay'een gadde. Maallaqa eessaan deemte eessaan naqxe jennaan maallaqichin dhume. Araada biraa keessan ittiin seene jedhee waan ta'eef waan godhandumaa natti hime. Baay'een ofitti gadde. San booda maatii kootti bilbilee maatiin koo yeroon marsa jalqabaa dalagadhee sangoota waan naa bitanii turaniif sangoota sana gurguranii maallaqa sana naaf arganii maallaqa sanaan aniif inni gaddeebinee kan irraa hafteen immoo nikaa akka godhannee mana tokkotti galuu murteessine. Akka carraa ta'e gaafan isa waliin mana siree Finfinnee Polisana
mucaan yookiin daa'imti garaatti waan naaftee turteef daa'imti sun guddachaa gaafa dhuftu mana tokkotti galuun dirqama waan ta'eef isa faana galee. Akkuma isa faana galeen harmeen qabu waan ta'eef harmeen isaa na biratti deessu malee jettee innis mana maatii isaatti akka hin da'uuf na kadhate. Anis egaa nan da'e. Egaa rakkinarraa rakkinatti ce'e. Rakkinarraa rakkinatti ce'uun koo kun homaa isaatti hin fakkaanne. Osoo nani da'ee ciisuu inni ala oolee nyaatee gala. Yoo barbaades sigaaraa aarsee caatis qaamee waan barbaade godhee gala. Ani garuu mucaan koo harma kiyya harkisti. Harma kiyya keessaa wanti ba'uuf hin jiru. Nyaanni yoo nyaatame aannan illee bu'aa mitiree warri deessanii fi warri guddifattan ni beektu jedhee yaada. Garuu ani nyoomaan nyaadhu waan ta'eef mucaan dhiiga koo harkisee gaafa dadhabee ni bu'a. Anis dhala kiyya faana bu'uu fi imimmaan koo xuursuun anaaf furmaataa ta'ee natti mul'ate. Garuu wanti nan hin daganne tokko seenaa kiyya keessatti yoomuu kan hin daganne guyyaa tokko hedduu beela'ee xanneen yookiin immoo dhooftuun na dha'uuf kaate. Sana boodas biyyoo gidaara yookiin girgiddaa jiru jiksee qofforeen biyyichaa dhandhamee nyaadhee quufeen bishaan irratti dhuge. Egaa du'arraa kun furmaata jedheen filannoo kana filadhe. Rabbis biyyoo sana nyaata godhee xannee yookiin doo mucaa koorraallee na baraare. San booda abbaan manaa koo gaafa galu maaloo kun akkanatti akkana ta'e jedhee waan hin ta'e kana gaafa natti madhu inumaayyuu ani si fuudhuuf iyyaanne waswaaseetu gara kee akkan dhufu na taasise. Kanaaf akka har'a qabdee natti hin dubbanne bakka siiftuun qabuuti yoo barbaadde deemi jedhee dhufee na reebuu gaafa eegalu warri naannoo birmatanii narraa baasanii. Anis san booda gaa akkan nama kana faana jiraachuu hin dandeenye keessa kiyyattan tilmaamuu eegalee. Ammas biyya keessaa jiraachuun feene erga akkas ta'eetii nikaa kiyya narraa hiikiin jedheen tole sirraa nika jedhe. Anis maatii kootiin nikaa koo narraa hiikuuf dhufaa jiraatii eegaa simadhaatii firmaa kiyya irraa naaf fuudhaan jedheen. Hiriyyaan kiyya kun nikaa koo narraa hiikuu dhiisee gara magaalaa Dirree Dhawaatti malee gaafan takka turee bilbiluuf ani amma Jibuutii gaheera anaan jedhe. Maatiin koos baay'ee gaddanii. Egaa silayyuu kanan qabu abbaa malee haadhan turre. Egaa amma inni gara Yemaanitti maleera. Yemaan gaafa gahee har'as anaan rakkinni kiyya narraan dhaabbanne. Ani numaayyuu akka inni ba'uuf jedheen sangaa tokkitti naafti sana gurguree isa imalchiise. Inni garuu sangittiidhaan barree ishee fuudhee ittiin qaamuu xuuxuu fi aarsuun isaaf hojii isaa ta'e. Gaafan isaa bilbilee maal jedhee isa gaafadhu caatii boqoo guuttatee suuraa fuula miidiyaa irratti gadhiisu malee wanti inni hojjechaa jiru tokko iyyuu hin jiru. San boodas egaa ani erga mucaan koo takkanaa guddateetii gara biyyaan baattani malee biyyaan baattis malee jireenyan har'aa keessa taa'ee seenaa qosni qoodu kana jiraachaan jira. Kanaanis nan dhiifne achis qabamee gara biyyaatti deebi'ee ammas gaafa inni deebi'ee jedhu mucaan kun guddateera. Ishee haa ta'u bakka nagaan deebite amma egaa tasgabbaayitii allama agarteetta kana darbaan deemin ani waan jiru siin ergaatii mucaa keenya nu guddisin jedheeni. Innis lakkii jedhe. Ani garuu guyyaa sana ittiin uffata jijjiirratu jedhee qarshii 5,000 ergeef. Qarshii nan ergeef sana keessaa shamizaa tokkittii qofa bitatee kaaniin sigaaraa isaatti deebi'ee araadaan jirre keessa seeneera. Araan isaa boru jijjiirramee nama ta'urraa har'a sigaaraaf caatii qaamee waan hin taane keessa seenuu filateera. Anis egaa ittanniise nikaa kunarraa buuse egaa ergan taaneeti jedheen isa gaafadhe. Inni sayyee tole nikaa kee sirraa buuseera sirraan buusa firmaas yoo ta'e maatii kee bira deemeen sirraa fudhaanaan jedhe. Osoon akkasitti jiruuti egaa kan gidduudhaan onneen koo nama biraatiin hatamte. Silaa tokko agartee lammaffaa immoo maaltutti si deebisee naan jettu. Jaalalli namatti jiraateef jaalala dhugaatii damma ni mi'aa booka ni unatama waan ittiin ibsamu hedduudha. Garuu yoo ittiin hin jiraatamne jaalalli ibiddaatii nama guba ibiddummaarra immoo darbee nama iyyuu ajjeesa. Kanaaf egaanis jaalala waan ta'eef umaa gochuu hin dandeenye. Mucaan ani amma jaaladhee jiru kun barataa Badiruu Imaan jedhama. Barataa yuunivarsiitiiti. Egaa isas kan inni bare karaa sooshaal miidiyaati. Mucaan kun yeroo hundumaa naaf bilbila. Anis nan bilbilaa fi jaalala hedduu naaf qaba. Anis hedduun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf taanaan onneen irrattiin jaaladhe kana hiriyyaa koo jalqabaa sana ittiin hin jaalanne. Haa ta'uyyuu malee ani duraan nama nikaa qabudha. Mucaa kanatti waan jiru himuu baadhus
waaquban dhabu. Kanaaf egaa yaa obbolaa koo ani irraa ji'a tokko booda galee biyya kiyyatti jireenya kiyya gaggeessuufan jira. Amma mucaa isan akka ajaa'ibaatti jaaladhuu fi innillee akka ajaa'ibaatti na jaalatu kana waliin jireenya kiyya jiraadheetti fufumoo hariyyaa kiyyaa kaleessaa sababa araadaatiin anaan gatee na dararaa ture sana faana hariyyaa ijoollummaa waan ta'eef waliin jiraadhu naan jettu kam naa filattu osoo sin ta'es kan filattu ta'iiwwan kun lamaanuu anumarratti ta'e. Egaa filannoon kanatu si baasaa, kanatu si deemsisa, kanatu jireenya keetiif boruu fullaa'ina qabaataa jedhaatii na gorsa na gaggeessa. yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeessa deemee mamalakoo amalli qilleensa akka gaaraa jaalalli saala fettoon naaraa yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeessa deemee mamalakoo amalli qilleensa akka gaaraa jaalalli saala fettoon naaraa. Har'aaf yaadni koo kana fakkaata. Obboleettii keessan magaalaa Saawud Arabiyaa irraa. Tole obboleettii keenya seenaa kee waan nu qoddeef guddoo galatoome. Akka daawwattoonni gammachuufis seenaan akkanaa yeroo baay'ee nu mudata. Mudannoo kanarraas waa baranna. Egaa mucaan hariyyaan keenya duraa kun araada garaagaraa akka qabu nuuf himtee jirta. Haa ta'uyyuu malee araadni inni qabu kuni siin baasaa waan jedhu kaleessas agarteetta. Ani akka kiyyatti namas jaalatu yoo ta'e mucaa lammaffaa jaalatti kanatti heerumi. Namni kun har'as yoo ta'e wanti inni jijjiiramu jiru har'aal lammaffaaf illee darbatamee gara biyya keessaatti erga seenee jijjiirama tokko sirratti agarsiisaa jiru. Hojjedhuutii kana godhee yookiin immoo kana nuu godhi jedhee wanni inni karoora sii kenne yookiin fuulduratti si qajeelchaa jiru jiru waan ta'eef ani nama si jaalatetti heerumii siin jedha. Yeroo baay'ee shamarran nama nu jaalatetti yoo heerumne bareeda. Namni nuti jaalannee hoo inni nun jaalanne faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa filannoon kee ati irra hedduu murteessuu dandeessa. Yaadni kiyyaa barataa Badiruutti heerumiitii jireenya kee waliin gaggeeffadhu. Isaas yoo ta'e akka kaleessaa sana callistee keessa seenuu osoo hin taane harka sirriitti hubatteetii namummaansaa, eenyummaansaa, maalummaansaa boru nama naaf ta'u erga jettee madaaltee waliin yoo itti seente bareeda. Malee qilleensuma irratti na jaalata jechuun ni ulfaata. Egaa obboloonni koo dhiiraa wanti nan isinii dhaamu yoo jiraate fedhii daqiiqaa 2-3 yookiin 5 jaalleef jettanii dhalaa obboleettii keessan, haadha keessan, haadha manaa keessan, waa hunda keessan kana hin miidhinaa isiniin jedha. Kan ta'u yoo ta'e waliin waliigalteedhaan mari'adhaatii dhalli dhalatellee akka guddatu taasisaa. Kun dhaamsa kiyya. Har'aaf anis xumureera. Gammituu fi share, like fi subscribe godhaa. Oromiyaa irraati.